عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني زرزر تولمان ورموك قالي وني في جاري ون إدي الأدوية رترمتني بجنا جاتني ربي الساعة مجتن تناني سنجه جاني نجح كوت الحمد لله قالت ربي أني تموت بيرا وري تموت بيف ما تي ذاتني هدو دك قالتو ما سنجرا ورجنا هراو درجانا لك يا دوتن كوت ماتيك يتعانى تدبلما سبسكرايب لايك قشتو هندقتنا سنجرا وبولي ينكيا ولا ججبي سنوك أقالي وني في جاري ون ilmaan oromoo waan beenu irraa walitti taahimnu waa wallaalirraa wal haa gaafannu isiniin jedha obboleeyyan kiyya subscribe like gochuu hin dagatinaa gaafillee qabaatan comment jalatti gaafadhaa isiniin jedha akkuma asitti argitan asitti wanti argamu kun killeedha killee lama killee kanarraa killee lamaan kanarraa akkamitti maal akkaan hojjechuu deemu wajjumaa ilaalla jechuudha killee kanniin lamaan killee bicha akka fakkeenya akka kubusaatitti yookiin kubusaatitti godhachuu fi kireema hojjechuudha jechuudha. Kireema kubusarraa hojjannaa wanti asitti dabalu bismillah. Killee adiidha. Markaa jalde bismillah. Killee adiidha. Adii bichaadha jechuudha. Adii isii bichaa jalaa baafannaa. Booras hin jissinu booda immoo waan itti goonutti immoo wajjumaa ilaalla jechuudha. Boora isaanii biraatitti finnee naqannaa. Amma akkuma san boora adii bichaadha jalaa baafadha jechuudha. Adii adda baafadha. Kinoo boora addatti baasee jira. Erga boora asitti addatti baasee boora kanatti maal godha? Boora kana fidee sukkara maankaa kana tokkotti naqa jechuudha. Erga sukkaratti naqeen boodatti ammas wanti godhu faliiliyaa itti godha jechuudha. Faliiliyaa itti godha. Faliiliyaa kinoo hanga ta'utti godha. Ammas ammoo wanti itti godhu in argitanii inni kun nashaadha duraa jechuu boqonnaa duqeetii boqqollaati. Isa kana tokko itti godhadha jechuudha. Baaking powder yoo qabaattan baaking powder itti godhachuu dandeettanii yoo baaking powder hin qabaan nashaa itti godhachuu. Isa kana erga akkanatti itti godhadhee fideetiin waliin gahadha. Kallaxaan illee kallaxuu dandeettanii ammallee hadiida iddeeni ka jedhamuun hadiidaan rukutuu dandeettanii maanqaanis rukutuu dandeettanii hawaanuma isinitti tole. Yoo baaking powder hin qabaanne nashaatti godhatan jechuudha. Haga inni sirriitti yoo machaa'ee akka kireemaatitti akkuma beekamu sukkaara wajjin akka kireemaatitti jijjiirama jechuudha. Haga inni jijjiiramutti sirriitti dhoofna. Karabaa yoo ta'e dafee sirriitti ho'onni ta'a wal gaha waan ta'eef kun karabaa waan taaneen malaa gaadhaan waan ta'eef. Kubus akkamii bareedaa isaa ta'a jechuudha. Kubusa killee bichaa nyaata biraa isin barbaachisu waan biraa wajjin nyaachuu isin barbaachisu isa bichaa dalagganii nyaachuu dandeettan jechuudha. Mee sirriitti waliin dhahee walitti dachaana.
Boleen keekiin akkuma argitan akkana jira jechuudha. Sirriitti alfaa baaseera. Akkana jira jechuudha. Sirrii alfaa baasee jira jechuudha. Hoomachaa jira kireemaatitti. Karabaa odoo ta'e jabaachuullee hin danda'a jechuudha. Kireema nasaa kireema jechuun kireema namni beektan kireematiif ta'a. Karabaan waan hin dalagaan jirre malaagaa waan ta'eef sirriitti dhawuu qabaanna jechuudha. Akkana jira. Amma inni kun ammoo boora. Booricha kanatti maal godha? Soo idda godha jechuudha. Soo idda baay'ee osoo hin taane xiqqishumatti godha isaatti jechuudha. Fidee maal godha? Asitti fidee walitti naqadha jechuudha. Amma bakka tokkotti walitti naqee jira. Erga walitti naqee baay'ee waliin gahu osoo hin taane akkana waliin gahin akkana jira. Adii makatee jira jechuudha. Amma ammoo gara dalagaatitti wajjin deemna. Akkuma argitan kinoo akkana jira jechuudha. Erga akkanatti goone amma finnee gallaa keenya itti hojjechuu hin irratti bismillah. Zayitii godhanna. Zayitii aafiyaa godhachuu dandeettanii zayituunii godhachuu dandeettanii zayitii manaa qabdan jechuudha. Bismillah. Kinoon argitanii obboleeyyan akkam akka inni jiru hanga dhumaa turtiin keessa na wajjin haa ta'u akkanuma itti fidee itti kadhadha jechuudha. Akkana jira. Zayitii itti baay'ise. Garaan isaa keessin hin bilchaanne beekaa. Ibidda jala qannasuu qabaanna jechuudha. Akka nu jalaa hin gubanne.
akkana jira geeffamee jira jechuudha amma karaasiitiinis akkana jira ibiddatu guuf ta'ee jira malee akkanatti hojjettanii nyaachuu dandeettanii waan argitaniif galatooma subscribe like gochuun dagatina